Wayne Sa'idoon amma otuma as deemee achi deemu yoonni Roozaa farkaan dhabiin taa'ana ilaala. Amalli Roozaan isa jaallattee tole jettee innillee Roozaa jaallatee bakka amma shirri guddii keessa jiru. Nunis gammanneera. Sinis gammadaniittu isaanis gammadanii jiru jechuudha. Namni hundumtuu gammadeefii jira. Garuu Sa'idoonii abshaala ta'uu dideetu Roozaa kana waan godhamu godhee dafee gara mana isaatti galfachuu dhiiseetu as deemeechi deeme odoo deessaa jira jechuudha. Argitaniittu miti. Dubbiin kun dubbii baay'ee inaaffaa qabudha. Roozaani durayyuu tole jettee fi kaatee achi Sumayyaa bira erga dhaqxee dhuftee immoo yaada ishii kaastee jechuudha. Ammas immoo gidduuttiitu wanti ta'e uumamee Roozaan garaa hirti. Maaliif bakka isheetti namni boo'ee ishee azansiisa. Ishee azansiisa jechuudha. Ishee gaddisiisa dhufee namni tokko to'atti boo'ee akkam jedhee namni tokko gidduu galeetu akkamitti akkas gootaa maal jedhee yaada ishii kaasuu dandeessi. Maaliif gadda kaastee argineerra waan ta'eef jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii. Amma viidiyoo Sa'idoo fa'aa Roozaa fa'aa laalee kan tirribni naqabareetuun odeessin bunuma naman dhugne jedhaaka. Amma suusii bunaa namni qabu tokko iddoo hojii yoo deemee hamuun mataa na dhukkubadha na dabbareedha maaliin ta'e achi buna na dhugummoo bakka namuma maal isiniin jedha ija balbal godheetu jalqabaa jechuudha hojjetu. Ani sirribni nan qabu kaayishii maal godhu innaa gara dubbii keenyaatti yoo dhufne Sa'idoon as deemee waa'ee Roozaa odeessaa tokkoffaanarra ganaa beezaa waamanii maal gochuun jireenya keenya keessaa bahiin qaban xarsee hin barbaachisu. Isaantu afaaniin itti mutuu hin taane hojiidhaan agarsiisu. Akkatti jireenya ofii keessaa nama babbaasaa deeman tokko jira. Isaan amma piroosasiitti seenanii jaarsa erganii nikaa godhanii qubeellaa yeroo godhuu fi kalas afaaniin dubbachuun barbaachisu gala. Taateen ta'e moo hin taane raawwatame moo raawwatamne kana erga godhee Sa'idoon maa gochuu baatee cidha maaliisee Roozaa fudhatee yoo gale nikaa godhannaan. Kana achi kilisheedhaan jireenya keenya keessaa barbaachisu jechuudha. Kun oduudha jechuudha. Waan isarraa eegamu xumuruudha. Malee isheen ofiin baati bara. Bayi too hin jedhiin ofii baati jechuudha. Amma seexana tokko otoo bayi hin jedhiin ofuma ishii of mul'istee iyyitee baati. Akka kana ta'a jechuudha. Amma isaan kan Iyyaasuu birattis jechuudha Sa'idoon dhaqeetu Roozaan fuudhiin jedhaan jechuudha. Roozaa yoo fuute ati ijoollee keeyyuu suruma irraanfattaa. Maqaan ishee Sumayyaa suruma ishiiyyuu hin irraanfattaa. Jireenya isaaniiyyuu hin irraanfattaa. Roozaanii si irraanfachiisti. Kanaafuu Roozaa fuudhuun qabdu hin ta'uu jedhannis argitaniinis gara Sumayyaa goree jechuudha. Amma namoonni gara Sumayyaa goggoranii yaada Sumayyaa kana tarkaanfachiisan baay'atanii babbaay'achaa jiru. Toon beekamiin jechuudha. Beezaan kunillee akkanumadha. Sa'idootti nan heerumaa jettee sobduudha bari isheenis waan ta'e arraan maddi yookaan waan ta'e adeemsisti. Yeroo tokko ani diraamanii piraankiin isarratti hojjechaa jiratte yeroo tokko boonye isheen hin sobdi ishee waan ta'e cabarabbarti beezaan jechuudha Sa'idootti heerumuuf miti. Garuu namoonni akkas jedhan babbaay'achaa jiru waan ta'eef Sa'idoon olii gad deddeemee maal dubbachuu waa'ee Sumayyaas dubbachuu osoo hin taane bakka hojiidhaan agarsiisuu hin jira miti daddafee xuxumuree fudhatee gara mana isaatti gaafa galee namni maqaa isaa dha'uun jiru hunduu abdii kutatee qucc hin taa'achuudha. Kanaafiyyuu Sa'idoon Roozaa olii gad fuutee as deemsee beeluudhaan
kootu jireenya keenya keessaa bahii, jireenya keenya keessa galii, Sumayyaa jireenya keenya keessaa bahii, keeyyootaachuun wucii, keeyyootaachuun wucii, har'as boris maal fayyada? Amma Zaidoon haadha manaasaa godhatee seera qabeessaan waan hundumaa ulaagaa barbaachisu guutee toonni mana isaatti fudhatee gale bakka itoon dubbatame kee bahan maaliif irraa raawwate hin dhume jechuudha. Amma garuu ganaa karaarra jiru jechuun walumaa afaaniin galan malee humaayyuu miti waan ta'eef hundi dhufee itti haasa'uu danda'a. Hundi abbaan barbaade waan barbaade isaan irratti haasa'uu danda'a. Waan barbaade isaaniin jechuu danda'a jechuudha. Kanaaf Zaidoon nama kamiinuu faan haasa'uudhaan dura daddafee xumurachuu qaba jechuudha. Maaliif kun wanta waa'ee Roozaa immoo baay'ee nama hundumaa jechuun namoota tokko biratti inaaffaa baay'ee ta'eera waan ta'eef karaatti namni ufee waa mokee buusee akka isaanii adda deeman godhu wayii namni hojjechuu danda'a. Waan ammaan beekamu waan ta'eef amma sirri amma sirri miti, amma fayyaa amma dhukkubsataa, amma jira amma hin jirudha. Barri kun jechuudha yeroon kun. Kanaafiyyuu an Zaidoodhaaf dhaamsa kanan dhaama jechuudha. Olii gad deemtee haasaa dhiisi. Ebeluun kootu si barbaada, mana Sumayyaa argine, Sumayyaa bira si geessinaa, ijoollee kee bira si geessinaa, minxirqisee jeenii dhufanii waan ta'e itti basaasu. Achuma jireenya isaanii kee waan ta'e buusu. Amma karaa tokko dubartoonni dhufanii Roozaa bukkee dhufanii waan ta'e itti himuu danda'u. Achi isheen mammaa inni kun minaam jettee yaadda'uu dandeessi yookaan shakkuu dandeessi. Argitanii qilleensa sesseena, oduu sesseena, qomee Zaidoo xinnoo ishee achi istiitoo jettu bakka ammas itti daddabalamaa. Sumayyaa illee haasaa ishee keessatti yoo dhageessanitti ta'e Roozaa kana booda akkatti ishee argu hin qabu jette. Roozaa kana booda akkatti ani ishee argu hin jiru jette. Garuu maal barbaadde? Roozaa arguu barbaadde ture. Waashin hojjettu kaa ishee beeka. Sababni isaa silaa Roozaa argee qobaan dhuftu malee Zaidoo fidattee dhufti. Amma sirriitti qancartee Zaidoo fiddee dhufti jette malee silaa isheniyyuu Roozaa argite ammas waan ta'e ula wayiitti uluuf yookaan waan ta'e godhuufidha. Yaada akkanaa qabdi turte. Kanaafiyyuu amma Beezaanis eenyuunis yaasuun illee waan haasa'u argitanii bakka hin beekamu gaa hiriyaan tokkos waan haasa'u nama dhibaa. Yeroo kana keessa daddafi maa olii gad deemtaa dafi jaarsa ergine maal goone ni kaa goone manatti si faagaltuu jechuudha malee isheen fuudhii ijoollee kee irraanfattaa ani hin beeku. Eraan hin beeku si waan jettan jedha. Ani garuu otoo daddafee guyyaa 2-3 keessatti qacu godhe bakka aara galfiidhanuufis nama biraafis hundumaafis fuudhii kee haabana namni hundumtu keessaa fuudhii ergi barreessuu jalqaban amma baay'atee yaada biraatti seenu ture sila.